Egaan jechuudha akkuma beekamu Dubaay Diraam akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaal, Suwisiin Kiroon, Turkii Riilee, Chaayinaa Heewaan, Swiss Frank, Joordaan Diinaar, Bahrein Diinaar, Kuweet Diinaar, Kwaatar Riyaal, Omaan Riyaal, Awustiraaliyaan Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Paawundii, Yuuroo, Doolaar Ameerikaa, Gibsii Paawundii. Warreen kana jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota 16 walumaa galatti kananii isiniif qabadhee dhufe. Egaa karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin kan itti fayyadamtan isintu beeka. Akkasumallee namoonni baay'een lakkoofsa kennuu kenni warri jettan jechuu ofii kiyya hin ergu ani daldalaa miti. Ani daldalaa miti jechuun shakaalaa akkuma keessan mana namaa ejjetu amalee daldalaa birrii ergotoon taane sharafni meeqaan akka oolee sinitti hima jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee lakkoofsa kennuu kennime nuu ergime kan jettantu jira. Asumaan ifama guddaa siniin jechuun barbaada. Hin ergu jechuu erguu hin danda'u. Garuu sharafni immoo karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa meeqaan akka oole isinitti nan hima. Akkasumallee isinis immoo karaa fayyadamtan kan isiniif karaa isinii mijatu isintu beeka jechuudha. Karaa itti fayyadamtan. Maalumaaf iyyuu namoonni ilaallachuu dandeessan ilaalladha gooygilii irratti. Namoonni ilaallachuu hin dandeenye immoo sinitti hima abbaan sinii ta'ee dhaggeeffattu jechuudha. Yoo yaa harka fuune jaallatamtootaa fi kabajamtoota akkasumas maamiloota maatii koo nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jechuun barbaada. Namoonni maatii koo hin taane har'ariif gara maatii kootti dabalamtan immoo laayik sheer sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo waa'ee sharafa guyyaa har'aa isiniin hima. Darbee immoo guyyaa samaaf nuun keessu kan jettanii ni jirtu jechuudha. Nas ni barreessa mata duree yeroo mata duree ilaallattan mata duree jara lakkoofsi jiru sun guyyaa isaati jechuudhaani. Yeroo baay'ee nama gizee duraaf otoon guyyaa wajjin hin kaayin hojjedhe isan booda guyyaa wajjin nuu kaayi warra jettaniif guyyuma wajjin mata duree barreessee ka'ee ittaansee guyyaa barreesseetiin jira jechuudha. Mata duree marra ilaalladha guyyaatiin guyyaa ji'aa fi baraan ingiliffaatiin jechuudha. Akka biyya keenyaatti hin beeku maaliif akka ingiliffaatti achirraan hin ilaali ingiliffa waan ta'eef akka ingiliffaatti sinii kaa'ee jechuudha guyyaa isaa. Kanaaf akka ingiliffaatti 2024 meeqa akka ta'e guyyaa isaa fi ji'a isaa sinii kaa'aa jechuudha. Inna kanatti aansuun asumarraan waa'ee sharafaarraa yeroo isinii himu Swiss Frank irraa isinii ka'a jechuudha. Swiss Frankiin tokko karaa baankii 61.9 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 130.89 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko karaa baankii 61.94 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 163.70 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein Diinaariidha. Bahrein Diinaarri tokko karaa baankii 150.42 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 308.84 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet Diinaariidha. Kuweet Diinaarri tokko karaa baankii 176.95 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 380.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalii tokko karaa baankii 15.44 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan Riyaaliidha. Omaan Riyaalii tokko karaa baankii 149.22 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 302.9 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan Doolaariidha. Awustiraaliyaan Doolaarri tokko karaa baankii 34.52 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 76.68 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaariidha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa baankii 37.79 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 84.37 oolee jira. Inni itti aanu Paawundiidha.
paawundiin tokko karaa baankii 69.64 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 149.20 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii 62.4 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 126.99 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa baankii 57.10 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 115.79 oolee jira. Asirratti obboloonni wanti jirtan jechuudha. Beeruut namoonni Beeruutiin jirtan akka asirran siniin jedhee aggeeffadha. Beeruutii warra jirtaniif doolaara Ameerikaan sinii kennama. Doolaarri gosa sadiitu jira. Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaariitu jira. Warreen Beeruut jirtaniif kan kennamu Ameerikaa doolaariini. Kanaaf karaa baankiitiin 57.50 ergattu jechuudha. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo 115.79 ergattu jechuudha. Isinii galeera je'ee yaada. Maaliif namoonni baay'een Beeruut maaf nuun himtu waan jettaniif. Beeruut birrii Beeruut sinii laatama ton taane inni sinii laatamu doolaaraanidha jechuudha. Kanaaf inni itti aanu Chaayinaa Heewaaniidha. Chaayinaa Heewaaniin tokko karaa baankii 7.13 ergamaa. Karaa gabaa gurraachaa 16.20. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa baankii 1.80 ooleera. Karaa gabaa gurraachaa 3.60 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaaliidha. Yemen Riyaaliin tokko duwwaa tuqaa 23. Karaa gabaa gurraachaa immoo duwwaa tuqaa 50 oolee jechuudha. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa baankii 14.28 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.30 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaaliidha. Saudi Arabiyaan Riyaalli karaa baankii 14.18 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa akka baay'ina birrii keessaniiti. Daldalaatu isinii ergaa. Daldalaa yeroo isinii ergu baay'ina birrii keessanii isin gaafata malee akkoota biyyoota warra kaanii tokko tokkoon isinitti himu jechuudha. Maaliif ijoollonni haaraa reefu waan dhuftanii waan jirtaniifanii irra deddeebi'ee isinii dubbadha. Namoonni baay'een immoo kan isinii galeeru jira jechuudha. Kanaaf namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 4,000 ol kan qabdanii 33.50 ergamaa jira. 33.50 yeroo siniin jedhu fakkeenyaaf 4,000 yoo qabaatte 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33.50 jettu jechuudha. Warreen immoo birreen keessan gadaanaa xiqqaa ta'e jechuudha. Isin immoo 34 ergamaa jira. Yeroo 34 siniin jedhu tokkitti isheetu 34 otoo hin taane fakkeenyaaf 2,000 yoo qabaatte 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 34 jetta kaalkuleeta jala galtee argachuu dandeessa jechuudha. Akkasumas yeroo daldalaa gaafatanii daldalaan 34 yookiin 33 yeroo siniin jedhu namoonni baay'een maali 33 barbaadanu 34 naa ergi kan jettantu jira jechuudha. Maaliif anis dur akkas jechaan ture. Maaliif waan naan galleef jechuudha. Yeroo itti yaadu 33tu irra bu'aanuuf qaba malee 34tu irra bu'aanuuf qaba miti jechuudha. Namoonni baay'een daldalaa tokko gaafatan 34 ja'a. Tokko gaafatan immoo 33 ja'a. Kanaaf inni tokko 33 ja'e maaliif ati immoo 34 nuun ergitu 34 filattu jechuudha. Lakki 34 filatina 33 irra guddaadha. Kana isiniin jechuun barbaada. Akkasumallee immoo namoonni yaada qeeqa qabdan komentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Yoon suuta je'a ta'e akkan saffisaan dubbadhu, yoon saffisa ta'e immoo akkan suuta dubbadhu isiniin jechuun barbaada. Jaalatamtoota kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Naaf jiraadha isiniin jechuun barbaada.